Tolee, nagaa waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif iyyuu haa ta'u akkam jirtu hordoftoota warqee biyyuutii nagaa keessan miti. Ani galata waaqayyo nagaa kooti gooftaaf haa galatu. Gaarra ammoo guyyaarraa baay'ee furmaata isaa barbaadaan ture jechuudha. Na garuu furmaata isaa argadheen jira. Warroonni wayii mataa keessaniif gaaffii isinitti ta'e akka koo furmaata isaa barbaadaa turtanii yoo jiraattanii viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaltanii akka itti fayyadamtan isin affeera. Innis maal seetanii kun akkuma argitanii pappaayaadha. Pappaayaan faayidaa qabeessadha jechuudha. Furuutota keessaayyuu pappaayaan qaama namaa sirriitti qulqulleessuudhaaf hundoom diiminaaf akka qorannoon jedhutti pappaayaa waiting for waiting skinedha. Na qaamaaf qaama diimessuuf yookiin immoo addeessuuf baay'ee namoonni itti fayyadaman ni jiru. Pappaayaan bu'aa qabeessadha. Warroonni mataa keessan isin jalaa ciccitu akkasumallee isin jalaa wal qabatuu fi inni guddaan mataa warra hin guddadhu dheedhee otoo qibaatii meeqatti dibdanii otoo sirriitti kunuunsitanii guddachuu didee isin rakkisu. Akkasumallee darbee warroota mataan keessan mantaa yookiin immoo mantaa mattan beekanii mantaa biqilchu yoo jiraattanii waan nama hojjechaa jiru kana akka itti fayyadamtanii affeerraa kootii baay'ee gaariidha. Waan guutuudhaaf jedhamee hojjetamu otoo hin taane waan kun bu'aa qabeessadha. Beektotatu barsiiseera, dookteradha. Namoonni baay'een itti fayyadamanii miliyoonan kan tahanii bu'aa irraa argatanirna pappaayaa qarshii xiqqaatiin argachuu ni dandeessu waan ta'eef gola jirtan keessatti fayyadama. Pappaayaan furuutota keessaa akkuma isiniin jedhe tokkodha. Akkasumas immoo qulqullummaa fuulaaf baay'ee akka gaarii ta'e isinitti himin jira. Kanaafiyyuu itti fayyadama. Darbee sa'aatii meeqaaf itti fayyadamna maal fana itti fayyadamna kan jedhuufi asumarraan na hordofaa isiniin jedha. Ittaansuudhaan warroonni sabiskiraayibii naan goone warroonni tiktokii koo jala jirtanis ta'e warroonni yuutuubii koo sabiskiraayibii ta'uun godhinillee ilaalaa yookiin immoo itti fayyadamaa jirtanillee sabiskiraayibii godhati maatiinaaf ta'a walaa guddisnu illee akkasuma sabiskiraayibiin isiniif godha. Egaa mataan kan caccabu kan mantaa baasu yoo qabannaansaa sirriin taanedha akka qorannoon jedhutti jechuudha. Kanaaf immoo qarshii xiqqoodha manuma jiru keessatti kanan kunuunfachuu hin dandeenya. Mantaa biqilchu namoonni baay'een mataa dheerina yoo qabaatanii sababa mantaa biqilchuu fi deebanii bakka mataatti sirreeffatanii deemanii mataa ofirraa kukkutuu anillee waan akkasiitii garuu immoo waan jijjiirama argisiisan agarre waan ta'eef isiniin jechuu barbaada hordoftoota warqee. Kanaafiyyuu waan isin jalaa babbadaa jiruuf immoo haaluma gola Oromaa ta'eetidha. Kanaafiyyuu guyyuman dhufumoo torbeettis ta'ee dhufuuf na yaalaman jira jedha. Kanadha. Erga kana goonee booddee xiqqeessinee hin kukkunne isinitti mul'ataa jira deema yaadaa jira. Erga akkas goone qodaatti naqanna. Qodaatti daakkaan naqannee booddee isa booddee yoo gatii beektu miti yookiin roobii mankaa lama itti dabalattu. Mankaa lama yoo gatii baay'ee gaariidha wanti
booddee hin daaknaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana guddaa keenya jira. Baay'ee yaani qarshii biyya kanaatti qarshii birrii 6 tiin bitee jechuudha. Kanaaf bitanii fayyadamaa obboloota koo yoo baay'atellee yeroo mataa keessanii miiccachuuf kaatanii yoo itti fayyadamtan bu'aa qabeessa taatu waan godda'ullee hin qabu keemikaala hin qabu. Warroonni mataan keessan keessumaa amantaa biqilchee guddin guddadhodheen filan isiniin jedhee sirrachiisu akka itti fayyadamtaniin isiniin jedha itti fayyadamaa. Isaa booddee iddatti dibattanii booddee sa'aatii tokko booddee shaamboo fi bishaanii miiccattanii bakka 2 bakka 3 mataa yeroo hundumaa yoo gonoggonan hin guddatedhu. Warroonni ofirratti gonoggoonu beekanii mataa keessan gonoggonadha isiniin jedha. Lakkuma kana fakkaata baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Kanaafiyyuu ani immoo amma dibadhee walitti deebina jechuudha. Viidiyoon akkasiin irraan dheerennee fi amma nan dibadha. Isaa booddee walitti deebina hordoftoota koo kanadha isiniin jechuu barbaada. Tole.